Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota keenya kabajamoo. Nageenyi Rabbii bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu. Viidiyoon kun mashaayikota keenya akkasuma daa'iiwwan miidiyaa kana fayyadaman birallee haa ga'u. Waan ammaa kana argitan natti fakkaata. Nama islaamaa irratti viidiyoo wallee sirba caffaraa wayii irratti hidhanii yeroo isaan shubbisiisan idiitii waan ta'e asirra fidanii ka'anii akka yaada isaaniitti warri kana godhu warra nuti ahla sunnaa wal jamaa'aadha jedhee namoota islaamaa garii warroottan fakkeenyaaf bida'aa garaagaraa hojjetantu jiru. Nuti islaama ofiin jecha laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah jecha bida'aa tokko yeroo isaan hojjetan argama. Namoota akkasii kana ol baasanii yeroo isaan waan akkanaa irratti hidhan argina jechuudha. Ijoolleen akkana godhan kun ijoollee homaan beenne Imaamul Bukaariin osoon dubbatin osoon hojjetin baradhuu jedhan. Al-ilmu qabla al-qawli wa amali. Nama islaamaa irratti waan kana gochuun waan kana inumaayyuu sheeka jiraati nama daawwaa godhuudha. Nama namoota gara islaamummaatti waamullee ta'uu danda'a. Namni kun dirqama namni kuni namuma kaan irratti yuuni lama hin hojjetamaa wanta akkasii. Ijoollee akkasii kana as nutti yaasaa jiru namoota akka maleetti daawwaa godhan, namoota akka maleetti maqaa aqiidaatiin nama arrabsaa oolan, namoota akka maleetti maqaa aqiidaatiin uummata islaamaatti dhagaa darbachaa oolan. Namoota akkasiiti jechuudha. Fakkeenyaaf amman hojii sheeka kanaa deeggaruu dhiisuu hin danda'a. Inni fakkeenyaaf yeroon ilaalu namoota moolida baasanidha, namoota guyyaa dhaloota rasuulaa kabajanidha. Waan akkanaati. Bida'aa tokko jechuudha. Isa bida'aa akkanaa kana isaaf rabbii isaatu wal beeka. Namtichi nama islaamaati. Nama islaamaa mitii naan jedhee namni tokko nama mormuu hin danda'u. Eenyuyyuu nama mormuu hin danda'u. Kanaafu warroottan kana hojjetan ijoolleen kana hojjettu kun mutaxarrifiin naarkiisistii numatu kan jannataati, numatu rabbiin biratti fudhatama qaba, numatu rabbiin biratti jaallatama. Islaamni qulqulluun nuyi, islaamni rabbiin biratti jaallatamu nuyi. Warri kaan islaama miti, abaluun sun moolida baase islaama miti, abaluun duffee reebe islaama miti. Wanti akkasii kun islaamummaa namarraa mulqa. Yoo namarraa mulqa ta'e islaamummaa nutti himaa daa'iiwwan keenya mashaayikonni keenya isin biraa ga'u sagaleen kun. Maaliif waan hin taanetu nu keessatti guddataa jira jechuudha. Waan hin taane nu keessatti guddataa jira. Amma sheekni ammaa kun sirbaa jira. Sirba irratti hidhanii isa sirba afaan Amaariffaa sirba caffaraasaa. Waan ajaa'ibaati bari. Wanti kun sirriidha. Ni bareeda, ni tola. Waliin deemuu dandeenya akkasitti islaamni. Waliin tarkaanfachuu dandeenya. Waliin diinii kana guddisuu dandeenya akkasitti hin dandeenye. Garii mushrikoota dhiifne walii keenyatti duuluu ta'a jechuudha. Maaliif rasuula faarsaa maaloodha maali rakkoon qabu rasuula faarsuun. Rasuula faarsuun rakkoon qabu. Rasuula keenya alamaa salawaatullaahi wasalaamu alayhi bareedaa ija kuulaa ka guyyaa qiyaamaa shafa'aa nuuf ta'u yeroo hunda irra deebi'anii salawaata irratti buusuun kanatu isaan gugguba namoota tokko namoota garii kanatu isaan dhukkuba. Naarkisistummaan akkasii immoo kan isheen irraa dhufte hin beenna. Bakka isheen irraa burqite madda isheen beenna jechuudha. Madda isheen beenna. Namoota maqaa islaamummaa himachaa keessi isaanii yahudummaadhaaf nasaaraadhaan keessi isaanii guutee jiru jechuudha. Amala yahudaatiif amala nasaaraa. Irri isaanii islaama fakkaata. Warra akkasii kun warroota islaama keessa harka naqatee islaama fakkaatee akkasittiin firqaa baay'isee hawaasni islaamaa akka inni firqaadhaan gargar bahee wal jabeessuu dhiisee wal utubuu dhiisee waliisaa irratti duuluu gochuu irratti warra yeroo dheeraa jalqabanii har'as ilmaan nutti guddisaa jiru jechuudha. Ilmaan waan akkasii fa'i jechuudha. Tokkoffaan kan beekuu qabu uummanni keenya. Kanaafuu daa'iiwwan keenya mashaayikan keenya daa'iiwwan keenya yeroo daawwaa nuu gootan daawwaa sirriitti nuuf godha. Daawwaa tokkummaa islaamaa
da'awaa akhlaaqa toluu hin deeggaruwan waan fedhe yoo ta'e wanna fedhe yoo ta'e nama islaamaa irratti nama guddaa sheek akkasiifaa kana irratti sirba hojjechuun sirba isayyuu subhaanallah baatii raamadaanaa keessa namni kun nama raamadaana faa soomaa jiru ta'a. Ta'a miti kaa soomaa jira malee dhibbaa dhibba. Nama baatii kana keessa soomaa jiru. Nama an islaama jedhe asara islaamummaa ofirraa mul'isee deemu tokko akkana jedhanii waa irratti hidhuun waan akkanaa irratti hidhuun fudhataman qabu. Maayimummaadha kun wallaalummaa baalagummaas ta'uu danda'a gadhummaa jechuudha. Akka malee guddatanii akka malee islaamummaan illee akka malee fahamu jechuudha. Islaamummaan harraba kee qabachuu harka kee qabachuu namarraa. Harraba kee harka kee namarraa qabachuudha. Islaama jechuun nama islaamaa jechuun nama harka isaa fi arraba isaa irraa namni najaa bahedha. Dabalataan nama kanatti daawwaa gochuu barbaadda. Sirbaan daawwaatti goota. Sirbaan daawwaatti goota. Irratti hiitee fiddee asitti shubbisiiftee daawwaatti goota. Weejii ishee akkasii kana miidiyaa guutee nuun taphatti boo. Wanta kosii akkasii kanatu miidiyaa guutee nuun taphata. Nama aarsitu dhugaa rabbi. Sheer koppilinkii godhaa viidiyoo kana.